Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sena. Sena. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota bakkee show. Akkuma beekamu bakkee show gaafii fi deebii garagaraa isiniif funaanee walitti qabee isiniif dhiyaadheen jira. Gaafiin halkanis halkanumarra akka ajaa'ibaatti gaafiinis gaafii daran haalaan bareeddi. Nama bohaarsitii xiqqaa guddaan kan dhiiraa kan dhalaa kan dubaraa kan dardaraa kan haawwan kan manguddootaa hundi keessanuu irratti hirmaadhaatii qooda irraa fudhaa isiniin jaa. Waan beeynu wal beene waan beeynu wal yaadachiisuu tan beeksisuudha ta'a. Kan beeneef barnoota kabeekuuf yaadannoodha ta'a. Achumaan bakkee show subscribe godhuudhaa isin dagatinaa. Gaafiin asirratti isin gaafadhu deebii isii gara YouTubein isinii deebisa. Akkasumatti wal duraa duubaan gaafii jajjabduu arra gaafii ajaa'ibaatiin isinii qabadhee dhufe. Gaafiin tun ilmi namaa hundi beekuun waajiba tan taate jechuudha. Gaafiin waa'ee diinii siif keessaa gaafii addaati. Waa'ee salaataa irraa isiniin gaafadha. Waa'ee gartee tiknoolojii irraa isiniin gaafadha. Gaafii sadi moo kanaan isin gaafadha. Gaafiin takka waa'ee tiknoolojiidhaati. Yaadaan. Gaafiin takka waa'ee salaataa irraa isin gaafadha. Akkasumatti seenaa dhiyaadhaan isin jaa. Okay. Gaafiin tiyya. Okay, seeni Muraad share godhi. Muraad dhufee jira. Seenaa. Akkuma beekamu gaafii fi deebii garagaraa isinii qabannee isinii dhiyaannee jirra waan ta'eef share godhaa wal biraan gaa namni hundi haa arku akka namu irratti hirmaatu achumaan lakkoofsa bilbilaa isinii barreesseetiin jira gaafiin ani isin gaafadhu achirratti irratti hirmaattanii jechuudha. Akkasuma gaafiin tiyya tan dura akkam jetti seete dura waa'ee teknoolojii irraan isin gaafadha. Gaafiin tiyya tan duraa miciyyoon dubaraa takka mana barumsaa dhaqxee barsiisaan umriin ta'e waggaa meeqa jedhee gaafate. Waggaa kana miciyyoon maal deebisteef umriin tiyya walakkaa umrii haadha tiyyaati jetteen. Umriin tiyya walakkaa umrii haadha tiyyaati jette. Saniifuu abbaan kiyya haadha tiyya dura waggaa 5 jira. Umriin tiyyaa fi ta haadha tiyyaatii fi ta abbaa kiyyaa walirratti amata 100 takka jette waggaa 100 takka. Kana gaa waggaa kana mee umriin miciyyoo tanaa waggaa meeqa? Haati waggaa meeqa? Abbaan waggaa meeqa? Akkamitti waggaa 100 takka ta'uu danda'an? Namni deebisaa tanaa dandeessan naa bilbilaa bakka jirtan maqaa keessan wajjin abaalmarin buulee namni deebisaa sana deebise badhaasa qaba. Akkasi gaafiin takkaffaa akkanatti gaafiin lammaffaa waa'ee salaataa irraa isin gaafadha. Salaata kamii kan yoo imaamni si dura salaatu jiru hogguu dhuftee itti hidhatte attahiyyaanni 4 keessatti si dhufuu danda'u salaata kamii ta'ettu. Gaafiin lammaffaa salaata imaamni si dura salaataa yoo jiraate hoggaa dhuftee itti hidhatte attahiyyaanni 4 keessatti si dhufuu danda'u salaata kamiitti gaafiin tiyya gaafiin lammaffaadha. Akkasuma okay gaafiin sadaffaadha akkam jetti seete tunifaan laaftuudha taramee dafee nama deebisuun laala. Jaarsi obboleettii eessuma keetii maal keeti akkanatti gaafiin sadaffaadha.
Gaafin sadaffaadha jaarsi obboleettii eessuma keetii maal keetiitti. Okay. Itti dhiyaadha. Jalaa hin fagaadhe. Jaarsi obboleettii eessuma keetii maal keetiitti. Okay, akkasumas gaafii sadeen tara irratti isin dhaabaa kan dabalataa ogunaa bilbiltaniin gaafii biraa afaan irratti isin gaafadha. Haaluma kana wal duraa duubaan itti fufaan isin jaa bilbiltanii gaafii yaaluu ni dandeessan. Boohartiin teenya walumaan. Okay. Share godhaa wal biraan gaha gaafiidhaas dorgomaa kotta. Sagaleen tiyyaa yoo kan isinitti dhagahamu ta'e dhagahama. Okay, mee sagaleen tiyyaa kan isinii dhagahamu ta'e sirriitti lakkoofsa takka mee naa barreessa warri keessa jirtan kun akkaan sirreeffadhu yooniif sagaleen hin dhagahamne. Gaafiin takkaffaa akkiyattu. Miciyyoon mana barumsaa dhaqxe barsiisaan umriin kee waggaa meeqa jee gaafate. Umriin tiyya walakkaa umrii haadha tiyyaa teette. Abbaan kiyya saniifuu ummaa tiyya dura waggaa 5 jiraatti. Umriin abbaa kiyyaatii fi tan ummaa tiyyaa wajjin waggaa 100 takka jirraatti. Okay. Si ergeen jira. Waggaa 100 takka jirraatti. Saniifuu waggaa meeqa jiran? Umriin mijiyyoo tanaa waggaa meeqa? Tan abbaadhaa meeqa? Ta haadhaa meeqa? Ni dhagahama? Raabdi. Okay. Ni dhagahama? Okay, gara bilbilaatiin naa bilbiluu dandeessanii? Amma booda ni dhagahama, sirri dhagahama. Gaafiin takkaffaa yoo isinii dhagahame barsiisaan mijiyyoo umriin kee waggaa meeqa jee gaafate. Umriin tiyyaa walakkaa umrii haadha tiyyaati jette mijiyyoon. Abbaan kiyya ummaa tiyya dura waggaa 5 jiraatti. Saniifuu nuti sadeenuu waggaa 100 takka jirraa jette jechuudha. Waggaa meeqa jiran? Mijiyyoo waggaa meeqa jirti? Abbaan waggaa meeqa jira? Haati waggaa meeqa jirti? Akkamitti waggaa 100 takka dhufuu danda'ame? Yaala. Takka gaafiin takkaffaa tana. Gaafiin lammaffaa maal jetti? Imaama si dura salaatu jiru dhuftee yooniif salaata kan itti hidhattu ta'e salaata kami kan attahiyyaanni 4 keessatti si dhufuu danda'u. Attahiyyaanni 4 salaata kam keessatti dhufuu danda'a. Tana. Yaala qota. Ilaa amma nam tokko illee hin dawwalle jechuudha. Bilbila. Lakkoofsa bilbila achirratti isinii barreessee jira. Bilbila gaafii tana yaala. Namni dorgomee harkatee badhaasa qaba. Dubbiin dorgomii dhabbaa kiyya. Safaataan hin jiru. Laaftumatti safaataan akkanaan jiru. Hotta. Dorgomiidha dubbiin. Ni salaanna akkanumatti. Salaata kami? Salaanni attayyaanni 4 keessatti si dhufuu danda'u. Hayyee tana yoo wallaaltee gaafii sadaffaattiin si dabra. Jaarsi obboleettii eessuma keetii maal keeti? Jaarsi obboleettii eessuma keetii maal keeti? Afraffan nu dabre yoo keettan taate yaali malee huccuu addunyaa irratti hidhachuu hin feene. Osoo hin beekin hidhatte.
bilbila ni. Okay, assalamualaikum. Maqaan kee eenyu eessarraa dawwalte? Ayyee eenyu siin jaan? Okay, mustariyaa dhiyaadhu. Gaafii kam jaaluu feete? Gaafii isii tami? Tan eessuma obboleeyti jaarsi obboleeyti eessuma keeti maal keeti? Jaarsi obboleeyti eessuma keeti ol fuudhu sagalee ta'e akka daawwattoonni dhagootte. Jaarsi ayyee jaarsi obboleeyti eessuma keeti maal keeti? Yaali dafi. Itti darbi. Obboleeyti eessuma keetiiti? Obboleeyti eessuma keeti? Okay, carraa waa xiqqoon si hafe. Daqiiqaan sirra dhumaa jira. Yaali. Obboleettiin eessuma keeti moo? Jaarsi inni maal sii ta'a? Jaarsi obboleettii eessuma keeti? Abbaa keeti jechuudha. Yes. Itti amantaa? Okay, harkattee jirta. Mee as jalatti warri asirra jirtan ol darbaaf lamme ilillii fi onne badhaasa mustariyaan harkattee jirti. Mustariyaa gara obboleettiin jaartii eessuma keeti haadhateeti inni abbaa keeti jechuudha. Akka jette obboleettiin eessuma kiyyaa ummaatiyyaa jaarsi isiidhaa abbaa kiyyaa jette akkasitti harkattee jirti daawwattoota keenya gaafii sadaffaadhaa mustariyaan deebistee jirti. Isinis wal duraa duubaan hirmaannaan keessan itti fufa isiniin jecha akkanatti badhaasa harkattee jirti. Gara beeksisa biiroo teenyaatti waamamtee badhaafamuudhaaf bilbila keetirratti ogguu sagantaa irraa baane si bilbilee si yaamuu ni dandeenya. Okay, badhaasa kee gara sanii nurraa fudhatta. Galatoon. Kan biraa yaala. Okay, akkasii daawwattoota keenya. Right, akkana kun olaan harkattee jirti. Akkana itti dhaaf. Okay, gaafii takka fa'aa namni yaaluu danda'u jiru. Gaafii takkaan isinittiidha. Magaalaadha. Gaafii nama ajib gaafii kanaa isumaa fide bakkee show. Gaafuma kana isaa fide. Gaafiin akkam jetti? Magaalaa jechuun akhdara jechuun meeyira. Magaalaa meeyira. Jaarmayni isii diddiimaa. Namni keessa oolu gurraacha. Tana gaafoo gaafiin. Gaafiin takka waan jalaa deebitee jirtuuf saniifuu takkaan isinitti dhee. Magaalaadha. Magaalaa.
اوكي سينا هرمادا مقالا ميرا واني خيسا جارميني مقالا تاني دي ديما واني خيسا يرو قراتي لجو هرمادا بلبل أركارتي بلبل أخوتا غافين تكفى اسني ميرا جيبيا غافين تكفى كيتو miti yo mana baromsa itu daite barsisan umrin ke wagame ka je gafate umrin tiya walakka umri hadatiya tet umri hadatiya walakka sanifu abban ke ya ummati yadro waggashan jirat umrin tiya mita hadatiya ta abbaki ya walirati wagga dibbata ka jirat miti yo umrin isi waggame ka jirti gafana abban me ka hati me ka dafa namni tanadebis namni dubbi tanadebis barasa hanggan jamne badasa hanggan hammanan jamne kabay def warabbul kaaba tunfaan jabdu tana barga warra professor ta debi sabe warra professor ta debi zamatan gafin jachun jolle che namakkan herregetendo tanaga gafin ta hutena mantau jirtu namni sodan bil lamma hayye me salata kami salani yo imama salatu jiru lufte duban tidat attahiyani afur kaisati sidufu dendo salata kami okay mustarian takarkatte amma ziyalu demti fakati wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ayye tamagala maal jetteme dachee fi samii nama jidduu jiru yaali ammallee yaaluu keetiif galatoomii hin arganne yaali itti dhiyaattee jirta Sena Hermada. Oke, inar ganne yali malle. Magala Meira ji. Magala Meira jarmaini sida di mana? Namni keso lugu gurachan jela lasi ka dudro. Arkan wan birat khanamit gabui la farrat gabui Gafarsi gurracha modima cokorsa cokorsa fi maliet yalte jirta walirra siin dhufne malee itti dhiyaachaa jirta lafumarra isiin okay yaaluu keetiif galatoomi
Gaafii biraattiin si dabra. Gaafiin sirraa jijjiira. Huccuu namni addunyaa kanarratti uffatuu hin jaalanne kan yeroo uffatee hin beeyne. Yes, harkattee jirta. Kafana jechuudha. Huccuun namni uffachuu hin feene kan waggaa uffate hin garre kafana. Akkamitti qarra si buute? Wallahi harkattee jirte. Mustariyaan ammallee gaafii lammataa deebistee jirti. Huccuun namni addunyaa kanarratti uffachuu hin feene kan yeroo uffatee hin garre kafana jette kafana dhugaadha. Namni addunyaa kanarra jiru hundi kafana osoo jiru uffachuu hin fedhu. Garuu yeroo kafana kana uffate abbaan osoo beekuun uffanne ifin arku jechuudha. Yeroo kana uffatee ifin arku. Kanaafuu gaafiin teenya tana fakkaatti. Daawwattoota keenya warreen gartee daawwattoonni as jala jirtan hundinuu waa irraa barattan je'eetii yaada. Kan beeynes irraa barachuus wal yaadachiisuu hirmaannaan teessan wal duraa duubaan itti fuftee akkuma kanatti wal boharsuun bareedaadha. Galgala akkana dhufnee sammuu boharsuun bareedaadhaan isinin jaa isinis hirmaadha. Warreen galatoomi Mustariyaa gaafii lama nu deebiste ati nama cimaadha. Saniifuu galatoomiin sin jaa badhaasa nu biraa qabda. Okay, warri biraatis bilbila. Faana deebise. Gaafii shanan gaafatamte wal faana namni deebise. Akkuma beekamu badhaasa qabeennee jirra. Badhaasni isaa reyaala 100 qaba. Namni gaafii shanan gaafatamte wal faana deebise. Reyaala 100 qaba. Mustariyaan gaafii 2 deebistee jirti. Gaafii 3 hafeef. Okay, magaalaa Akhdara jechuun magaalaa gurraattii jaarmanii isii diddiimaa uummanni keessa oolu gurraachaa. Yaali lama harkattee jirta. Gaafii 2 waan deebistee jirtuuf yaali sadaffaa. Okay, gaafii biraattiin si dabra gaafii lallaaftuun si gaafadha. Waraabessi 2 harree takka harkatee wal saamee nyaachuu eegalee tokko mataadhaa gadhee eegalee tokko miilaa ol eegale. Kamtuu dura handhuura gaa? Kajalaa ol eegalee handhuura gaa? Yaalime. In arganne hayyee mucaan tokko gaafii biraattiin si dabra. Gaafii shawwal jala si gaafadheen sirraa bu'a. Mucaan Suuditti dhalate. Ogguu asii biyya gale. Ilkee isa baase. Daa'imni tokko asit dhalate. Asirraa gara biyyaa gale. Ilkee isa baase. Okay. Yaaluu keetiif galatoomi. Carraa nama biraatiif kannina.
Eh. Ati ma fakkeenyaaf Itoophiyaa dhalattee biyya tana dhufte. Ilkee isa baaste. Hayyee galatoo. Gaafiin deebii risii akka biraati. Hoggaa deebiin deebitee walumaan agarra namni biraa haa yaalu. Okay, carraan kee dhumatee jira. Gaafii lama deebistee jirta. Atillee badhaasaan fuudhattee waan mokkoraa jirtuuf. Gaafii sadaffaadhaa hin arganne. Okay, namni biraa yaalu yeroon teenya waan gabaabtu taateef galatoomii siin jenna. Galatoomii jabaadhu haala kanaan itti fufiin siin jaa. Okay, yeah, ciao. Daawwattoota keenya akkuma agartan kana mustariyaan gaafii lama deebistee jirti. Gaafii lama isin argatte. Isinis yaala kottaa bilbilaa gaafii asirra gaafatamte kana yoo deebisuu dadhabdan gaafii biraatiin kophatti isinii kanna akkuma isii kanatti. Gaafiin tuulaadha. Nu bira daftara guuttee taa'u jirti. Akkasuma gaafiin teenya tokkoffaadhaa irraan isinii deebi'a. Miciyyoon takka barsiisaan umriin kee waggaa meeqa jee gaafate. Yeroo kana miciyyoon maal deebiste umriin tiyya walakkaa umrii haadha tiyyaatii ka'ettu taate. Kanaafuu abbaan kiyya ummaa tiyya dura waggaa 5 jiraayetti. Walumaa galatti ummaa tiyyaa fi abbaan kiyyaa fi anillee waliin waggaa 100 jiraayetti. Gaafa kana daa'imni miciyyoon tun umriin isii meeqaa abbaan meeqaa haati meeqa gaafiin teenya awwalaa tana. Gaafiin lammaffaadhaa namni salaata kami salaanni yoo imaamni si dura salaatu jiru itti dhuftee hidhatte isaa si dura salaatu jiru attahiyyaata irratti itti dhuftee itti hidhatte attahiyyaanni 4 si dhufuu danda'u salaata kamii jenne. Akkasuma magaalaa gurraatti magaalaa meeyra jaarmayni diimaadha oolmayni gurraattiidha jenne. Magaalaa meeyra jaarmayni diddiimaadha oolmayni gurraattiidha jenne. Akkana akkasuma gaafii teenya wal duraa duubaan qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Gaafiin tun gaafii itti bohartan jennee yaanna. Warreen nu daawwachaa jirtan gara toora bilbilaatiin sagalee nu dhaqqabsiisaa jirtanis galatoomaa isiniin jenna. Warreen harkattaniif kan hin harkatinis gaafiin deebi'een gooneeti asirraa buuna isiniif deebifna waan ta'eef yaala hirmaadha. Amma gara sagantaa isinii deebisuutti dhiyaannee jirra. Yoonif kanarratti namni bilbilee yaaluu dhabame namni gaafii kana yaaluu dhabamnaan isiniif hin deebisa. Saniifuu gaafii lameen tana yaala. Bilbila achirra jiru kana bilbiluu ni dandeessan. Okay, akkuma agartan kana nam takka kan gaafii tana dhiyaatee deebisu dhabamee jira. Daawwattoota keenya gaafii jabduudha. Gaafiin akkaan jabduudha. Namni gaafii tana as bahee deebisu dhabamee jira waan ta'eef okay, gaafii anaa isinii deebisa. Mee warri asumarra gaafii tan nuu deebisettaniifi kan gara YouTube'iin hin booda isinii deebisa. Achirratti dhuftanii deebii gaafii tanaa baruu barbaaddan. Gaafii teessan battalumatti isinii deebisuudhaaf hirmaadhaa. Seenaa Jaafar Mahmud.
Okay, gaaffiin teenya gaa. Kana fakkaatti. Gaaffii nama tokko gaaffii lamarraa deebise. Mijiyyoo waggaa meeqa barsiisaan jee gaafannaan umriin kee waggaa meeqa jennaaniin umrii ummaa tiyyaatiin cinaan walakkaadhaan jira jette. Walakkaa umrii haadha tiyyaati jette mijiyyoon. Abbaan kiyya ummaa tiyya dura waggaa 5 jira. Ummaa tiyyaa fi anaa fi abbaan kiyyalleen waggaa 100 akka jirraa jette walitti. Kanaafuu umriin jara kanaa meeqame akkamitti waggaa 100 akka dhufuu danda'an. Hojii manaa nuuf godhi. Hojii manaa nuuf godhi. Okay. Hojii manaa nuuf godhi. Okay, warri gaaffii dadhabdanis amma nuu deebisuu jettanii isiniif hin deebisa yoo hojii manaa nuu ta'u jettanis boru akkuma kanaan isinii qabadhee dhiyaadheetiin yoo harkattanii deebistanii jirtan yoo deebisuu hin dandeenye isinii deebisee irraa bu'a. Filannoo keessan jalaan deema. Mee warri takka takkadha hundinuu. Warri amma nuu deebisee jettan lama lamadha. Sagantaa waan sagantaa gaaffii fi deebii taateef gaaffii fi deebii kana filannoo keessanii wajjin deemuudhaan qaba. Sagantaan teenya sagantaa gaaffii fi deebiiti. Yoo gaaffii fi deebii kana yeruma ammaa kanatti wallaaltanii irraa buunee asitti deebisee irraa buudhaas ni danda'a. Hojii manaa hanuu taatu ni bulfannaa warri jettan yoo ka jiraatu ta'e takka takkadha. Okay. Akkuma beekamu hojii manaa hanuu taatu jedhanii namni irra guddaani. Okay, gaaffii isinitti dabaleetiin hojii manaa isinii taatu amma gaaffiin takkaffaadha. Barsiisaan miciyyoodhaan waggaa meeqa jee gaafannaan walakkaa umrii haadha tiyyaatiin jira jetteen. Walakkaa umrii ummaa tiyyaati jetteen yookiin haadha tiyyaa. Saniifuu abbaan kiyya ummaa tiyya dura waggaa 5 jira jette. Umriin abbaa kiyyaatii fi tan ummaa tiyyaa umrii tiyyaa wajjin waggaa 100 akka jirraa jette. Kanaafuu akkamitti waggaa 100 akka dhufuu danda'an umriin mixiyyoo tanaa meeqa tan abbaadhaa meeqa ta haadhaa meeqa dhufti akkuma waliin itti dhufnu hojii manaa isinii godheetiin jira boruun isin gaafadha. Akkasuma gaaffii lammataa salaata kami kan imaama si dura salaatu jiru hogguu irra dhaqqabatte attahiyyaanni 4 si dhufuu danda'u salaata kamiitti. Gaaffii lammataa salaata kam keessatti yoo imaamni si dura salaatu jiraate dhuftee itti hidhatte attahiyyaanni 4 si dhufuu danda'a. Akkana itti gaaffii lammataa hojii manaa isinii taatu daawwattoota keenya galgala boruu gaaffii lameen tana warri itti yaaddanii harkattan naaf deebistan kan hin harkatin yoo kan dhabdantee an fuuldura keessatti isinii deebisuudhaan danda'a jechuudha. Saniifuu dubbiin so'aal gaaffiidha jiim deebisaadha. Dubbii gaaffii fi deebisaati. Deebisaa keessan quuftuun isinii kanna akkasuma gaaffii 5 isinii godheetiin irraa bu'a. Gaaffii 2 waan deebitee jirtuuf gaaffii sadaffaadha magaalaa akkamitti gaaffii sadaffaa magaalaa Meeyira jaarmanni isii diddiimaadha oolmanni isii gurraacha akkanatti magaalaa Meeyira jaarmanni ini jiraame jaarmanni maaraadha hundi diddiimaadha oolmanni gurraacha jechuun manni keessa oolu gurraacha akkanatti gaaffii sadaffaa. Okay. Gaaffii afuraffaa fi shanaffaa gaaffii lama mustariyaan deebistee jirti. Huccuu osoo hin feene hidhachuu hogguu hidhatte hin garre kafana jettee deebistee jirti. Kafana namni hidhachuu fedhu hin jiru. Okay. Gaaffii afuraffaadhaatis obboleessi jaarsi obboleettii eessuma keetii maal keeti jennaan jaarsi obboleettii eessuma kiyyaa abbaa kiyyaa obboleettiin eessuma kiyyaa ummaatii jettee deebistee jirti. Gaaffii lama harkattee jirti.
bakka gaafii lameen sanii gaafii lama tabiraa isinitti dabaleen raabu'a yoo deebistan yoo deebisin waliin boru isinii deebisa tura. Okay. Akka goonu amma gaafii sadaffaa waan rabbiin hin qabne tan ilmi namaa qabu akkanatti subhaanahu wa ta'ala rabbiin jabaate guddate waan rabbiin hin qabne tan binaa aadam namni ilmi namaa hundi qabu jechuudha uumaan hundi waan rabbiin qabne tan ilmi namaa qabu jechuudha silaa waan namni qabne hunda rabbii qaba waan gaafiin akkana waan rabbiin hin qabne tan ilmi namaa qabu gaafii akkam nu gaafatan jina deebisaa quubsituudha wajjin isin deebisuu ta'a itti yaada isin keessa bultu wanni ilmi namaa hundi qabu tan rabbiin hin qabne maalii ta'ettu sammuu ta'essanitti yaadaadha. Okay. Gaafiin tun akkam jetti magaalaa waan rabbiin hin qabne ilmi namaa qabu. Okay. Akka jettu gaafiin shanaffaadhaa tan isinii godhu hin nyaatti hin dhuydu dhiigaa cumaan qabdu jetti. Diliidha. Dilee miti barnoota yaali waan rabbiin hin qabne tan ilmi namaa qabu. Hoggaan si hime ajaa'ibuuf ta'es akka gaaritti. In dogongoree eessuma dubbiin tun neela kuttee jechuudha isaatis ni beeyta siin dhuftu garuu mantan diliin qabu. Waan kijibaan gaafannu dilii miti waan rabbiin hin qabne tan ilmi namaa qabu yoo keettan ta'e ammaan asirratti si deebisa. Halo. Assalamu alaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Hayyee maqaan kee eenyu siin jennu? Iftuu Naanzaan. Eessarraa bilbilte? Asuma mana akkana keessan jiraatanitti dubbii gaaffii amma gaafatan deebisuu barbaade. Hayyee sagantaa gaafii fi deebii irra jirraa sagalee ta'e ol kaasee akka daawwattoonni si dhagaanitti gaafiin ati deebisuu dhufte gaafii kami? Gaaffii waan rabbiin hin qabne kan ilmi namaa qabu jechuudha fakkaate. Waan rabbiin hin qabne tan ilmi namaa qabu. Maali waan rabbiin hin qabne kan ilmi namaa qabu dilii gana fakkaate jedhu. Dilii. Okay, rabbiin ka dilii san namarraa isaabuu isa waan ta'eef dilii dhugaadha. Gaafiin tanaa miti. Yaali. Waan rabbiin hin qabne waan ilmi namaa qabu. Waan rabbiin hin qabne waan ilmi namaa qabu. Daawwattoonni keenya gaafii tana gaafiin akkanaa maali jechaa jiranii yoo hojii manaa isinii taatu isiniif hin deebisa. Hayyeeftuu teenya yaaluu keetiif galatoomi. Jabaadhu gaafii takkarraa gaafii ilaa shanii namni deebise badhaasa qaba. Gaafiin biraa akka jettu gaafiin takkaffaadha. Miciyyoon mana barumsaa dhaqxee barsiisaan umriin ta'e waggaa meeqa jee gaafate. Waggaa kana jette umriin tiyya walakkaa umrii ummaa tiyyaati. Abbaan kiyya ummaa tiyya dura waggaa 5 jira. Waliigalatti umriin teenya waggaa 100 takka jette. Waggaa 100 takka jirraa jette. Saniifuu waggaa meeqa jira jarra hun. Okay, gaafii lammadaa akka jettu salaata kami kan yoo imaamni si dura salaatu jiraate dhuftee hogguutti hidhatte attahiyyaanni 4 si dhufuu danda'u jetti. Salaata mafriiba moo ishaa'i moo subbii moo kamii
salaata keessaa jechuudha. Salaata kam yoo imaamni si dura salaatu jiraate ogguu itti hidhatte dhuftee attayyaanni afur sin dhufuu danda'a. Okay, tabira gaafii sadaffaatti si dabraaf. Magaalaa Meeyra jaarmayni isiidhaa diddiimaa warri keessa oolu gugurraacha. Okay, magaalaa Meeyra warri jaarmayni diddiimaa oolmayni gurraachaati. Okay, daawwattoota keenya akkuma agartan kana warri bilbilaa gama bilbilaatiinis yaalanii gaafiin tun jabduudha waan taateef gaafii hanga gaafanna keessaa gaafii lamaa deebi'ee jira. Akkanuma wal duraa duubaan gaafii tamtu tamirra jabduudhaan qabannee isiniif dhiyaanne isin bohaarsina isinilleen gaafii teenya waan isin gaafanne deebii isii jala deemtanii achumaan YouTube bakkee show dhaytanii achirraa deebii isii argachuu ni dandeessanii. Walumaa galatti warri gaafiin tee gaafii bareedduudha qabadhu nu dhiyaadhu jettanis asumaan like share godhaa achumaan dhaqxanii waan isin himaa jirru kan achitti deebii irraa argattanii irraa barnoota fudhachuu ni dandeessanii isiniin jaa. Waan hin beekne wal barsiisuu tan beeknu wal jaadachiisuudha. Sagantaan teenya sagantaa gaafii deebiiti. Galatooma walumaan horaa bulaa isiniin jaa. Okay gaa akkuma jennee hojii manaa nu taate keenya dheerattee waan jirtu jecha gaafii hangalumatti isinirraa dhaaba. Dureen battalumatti isinii deebisa jeetiin kee eega hojii manaa nu taatu borutti yaanneettan boru gaafii tana isinii qabaddeetiin dhufa. Namni itti yaadeen hin deebisa jedhu yoo jiraatu ta'e ni deebisa. Kan dhabdan bakka takkatti walitti qabeen gaafii kana isinii deebisuudhaaf jiraadha. Hanga dhuma sagantaa keenyaatti kan nu wajjin jiraattan galatoomaan isiniin jaa. Halkan gaarii. Bye. Biyyoo wadaay. Biyyoo wadaay gaafiin si dura deemtee jirti. Siifin irra deebi'amoo kami? Sagantaa xumuruufi. Okay, biyyoo wadaay kun nama cimaa waan ta'eef ni deebisa jeeti yaada gaafii tana gaafii takkitti awwalaa tana siifin irra deebi'a. Gaafiin awwalaa akka jettu mitiyyoo mana barumsaa oguu dhayxee barsiisaan umriin kee waggaa meeqa jee gaafate. Umriin tiyya walakkaa umrii haadha tiyyaa teetti. Saniifuu abbaan kiyya ummaa tiyya dura waggaa 5 jira. Nuti sadeenuu walirratti waggaa 100 akka jirraa jetti. Umriin mitiyyoo tanaa waggaa meeqa tan haadhaa meeqa tan abbaa meeqa akkamitti waggaa 100 akka dhufuu dandeesse ta'ettu. Gaafiin lammataa salaata kami kan imaamni yoo si dura salaatu jiraate oguu dhuftee itti hidhatte attahiyyaanni 4 si dhufuu danda'u keessatti salaata kamiitti. Gaafiin sadaffaadhaa magaalaa Meeyra jaarmayni diddiimaadhaa oolmayni gurraachaa jetti. Akkana bilbilii gara bilbila harkaatiin yaali. Yooniif ammatti yaaluu hin dandeenyes hojii manaa isinii taatu dhaamsa kooti. Okay, guyyaa biraati. Okay, daawwattoota keenya warreen hanga ammaan nu wajjin turtan galatoomaa isiniin jenna. Gaafii teenya warri hojii manaa nu taatu jettanis isinii dhiiseetiin jira. Galgala boruu isinii qabadheen dhiyaadhee dhufa. Yooniif warri deebisu hin jiraannes battalumatti fuula keessan dura taa'ee akkaan isinii deebisu abdiidhaan qaba. Akkasii galatoomaa isiniin jaaladhaa achumaan bakkee show subscribe share like godhaa isinis. Ciao.